Akkam jirtu hordoftoota chaanalii keenya subscribe, like nu gochuudhaan nu jajjabeessaa. Wanta haaraa jiru hundumaa isin biraan ga'uudhaaf nuti ciminaan hojjechaa jirra. Isin chaanalii keenya subscribe, like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Galatoomaa. Akkam jirtu hordoftoota Gadaa Tube, har'a kan isin qabannee dhiyaanne mootummaa Keeniyaa kaaba biyyattii hidhattoota waraanaa opereeshinii eegaluu ibse. Mootummaan Keeniyaa kutaalee kaaba biyyattii kutaalee lama keessatti waraana bilisummaa Oromoo ABO yookiin WBO irratti opereeshinii waraanaa eegaluu ibse. Maqaa opereeshinii yakkamtoota baasuu jedhuun wixata guraandhala 3 bara 2025 kan eegale. Opereeshiniin kun iddoo dhaadannoo WBO qulqulleessuuf akka ta'e poolisiin Keeniyaa ibseera. Opereeshiniin kun erga mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa walitti ta'uun WBO yakkoota adda addaa naannoo isaan keessatti raawwachuun himatan eegalan. Bara darbe ji'a Hagayyaa gara dhumaa aangoonni tajaajila nageenyaa fi tika biyyaalessaa biyyoota lameenii Finfinneetti wal arguun hidhattoota daangaa irratti akkasuma Keeniyaa keessatti hojii shororkeessummaa raawwatan jedhan qolachuu irratti opereeshinii cimsuuf kallattii haaraa kaa'uun ibsanii turan. Aangoonni biyyattii lameenii daangaa irratti qaama yaaddoo nageenyaa uumaa jiru kaasuun wayita mari'atan maqaa shanii kaasan. Aangoonni WBO himannaa kanaaf deebii erga gabaabaa BBC'f deebisan Al-Shabaab waliin hariiroo akka hin qabne ibsanii turan. WBO'n yakkunis waan haaraa miti. WBO'n qaama Al-Shabaab waliin waan isaa walitti fide tokko illee hin jiru. Qaama biyya alaa qabees hin qabu jedhanii deebii kenne. Mootummaan Itoophiyaa fi Keeniyaa waliigaltee walii mallatteessuun opereeshinii waloo hidhattoota WBO kan mootummaa Itoophiyaa shanii jedhu irratti gaggeessuuf qophiirra jiraachuu Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Baacaa Dabalee fulbaana darbee BBC'tti himanii turan. Opereeshiniin hidhattoota irratti gaggeeffame kun erga pirezidaantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto aangoo qabatan kan jalqabaa yoo ta'u, marii pirezidaanticha aangoota Itoophiyaa waliin taasisan hordofee torban keessatti raawwate. Ji'a darbee pirezidaantii Ruutoon Daayireektarri tajaajila nageenyaa fi tika biyyaalessaa Itoophiyaa ambaasaadar Reediyaan Hussein waliin mari'atanii turan. Daayireektarri tajaajila nageenyaa fi tika biyyaalessaa Keeniyaa kan ta'an Nuuraddiin Hajis marii sanarra turan. Mariin aangoota biyyoota lameenii masaraa mootummaa Keeniyaatti erga gaggeeffamee torbanoota booda opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo irratti eegale. Hoogganaan tajaajila poolisii Keeniyaa Inspektar Jeneraal Douglas Kanja bakka bu'uun opereeshinii marsaa jalqabaa kun eegaluu kan ibsan hoogganaa fi itti aanaa poolisii Jirbat Maseelii fi Daayireektara tajaajila qorannoo yakkaa Mahammad Amin turan. Ibsa opereeshinii kan aangoonni kunneen eegalchisan akka mul'isutti Keeniyaan tarkaanfii kun qaamolee seeraan alaa socho'anii fi yakkamtoota adda addaa irratti bobba'anii jiranidha. Kanneen nageenya biyyaalessaa Keeniyaa fi yaaddoo kana irratti kan fuulleeffatedha. Gochi qaamolee yaaddoo jedhaman kunneen daddabarsaa namoota meeshaalee waraanaa fi qorichoota adda addaa seeraan alaa albuuda baasuu, uummata gosaa walitti buusuuf namoota ukkaamsaa maallaqa gaafachaa fa'aa jedhan. Yakkoonni qondaalaan poolisiitiin heeraman kunniin bal'inaan Sololoo, Moyyaalee, Kaabaa, Horoo fi bulchiinsa marti gama gaarii keessatti raawwate. Iddoo opereeshinii waraanaa itti gaggeeffame keessaa tokko ganda Sololoo jala jirtu Ambaalloo kan jedhamtudha. Bulchaan ganda Ambaalloo Haalii Sooraa qaamni nageenya Keeniyaa bobba'uun warra barbaadan adamsuu akka eegalan quba qabaachuu ibsiti himan. Sa'aatuma aduun dhiyoo qaamoleen nageenyaa dhuftee dabarte achumatti hojii isaanii hojjetan. Nullee faana iyyaane waan isaan hojjetan hin agarre. Abii Haalii Sooraa qaamoleen nageenyaa dhufanii darbuu malee hidhattoonni waliin wayita wal dhukaasan akka hin agarre ibse. Garuu fageenya irratti dhukaasni akka ture fi dhukaasa waliin wayii fagootti akka mul'atan himan. Opereeshinii kanallee hin dhageenye turre. Qaamoleen nageenyaa wayita dhufan darban qofa argine. Uummata homaayyuu hin gaafanne. Ollaan keenya nagaa qaba jedhan. Qondaalli poolisii Douglas Kanja kaayyoo gooroo isaanii nageenya uummata naannoo rakkoo keessatti mudatan jiru mirkaneessuu ta'uu heeran. Uummannis kana beekes akka tasgabbuuf qaamolee nageenyaa bobbaafaman akka tumsan dhaaman. Hidhattoonni opereeshinii irratti gaggeeffamu eegale kunneen walitti hidhamanis maatiif hariiroo aadaa jiruuf jireenya Oromoo Booranaa Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiraatan akka carraatti fayyadamu isaanitti maxxananii yakka
raawwatu jedhe poolisiin Keeniyaa. Hidhattoonni kunneen magaalaa Kaawutii, Isiyooloo fi Marsabit keessa bal'inaan buufatanii akka jiranii fi akka socho'an heeranii qondaaltonni poolisii Dongola Kanja. Akka ibsa qondaala poolisii kanaatti hidhattoonni kunneen daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa yakkamtoota akka uummata doorsisu, humnaan qabeenya irraa saamuu fi shamarran fi dubartoota gudeeduu raawwatu. Kutaalee biyyattii poolisiin Keeniyaa opereeshinii keessatti eegaluu ibsee kunneen keessatti gareen gurmaa'anii yakkoota adda addaa raawwatan heddummatan dhufaniiru. Yakki bal'inaan kaaba Keeniyaa kutaalee Marsabit fi Isiyooloo keessatti hammataa jiru namoota seeraan alaa daddabarsuudha. Gareen gurmaa'ina yakka raawwatu jedhaman kunneen albuuda baasuu irratti bal'inaan bobba'anii ittiin jiraatu jedha ibsa poolisii Keeniyaa. Mootummaan yakkoota hammataa dhufan kunneen ittisuuf jecha qaamolee nageenyaa ramadus gareen gurmaa'anii yakka raawwatu yookiin ittuu cimanii iddoowwan warqii fi albuuda kan jiru weeraruun warqee hedduun guurratan. Naannoo sanitti wal dhibdeen iddoo albuudatti mudatu lubbuu hedduu gaagaa jiraachuu ibse poolisiin. Kaayyoon guddaa opereeshinii eegaleef tokko ka'umsi isaa kana ta'uu ibse. Waraana Bilisummaa Oromoo WBO'n maal jedhe? Waraanni Bilisummaa Oromoo WBO'n waraana Keeniyaa waliin lola tokkollee akka hin qabneef isaanis loluufis akeeka akka hin qabne ibse. Gorsa ajajaa olaanaa WBO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddatan yaada BBC'f kennaniin lolli nuti qabnu mootummaa Itoophiyaa waliin. Yakki waraana Bilisummaa Oromoo akka maxxanfamu kan godhe mootummaa Itoophiyaati jedhan. Mootummaan Keeniyaa daangaa isaa keessatti opereeshinii waraanaa gaggeessuuf mirga qaba kan jedhan obbo Jireenyaan kana dura dhaabbachuuf karoorsanii akka hin qabne ibsan. Mootummaa Keeniyaa irratti dhukaasni gaggeessine hin jiraatu. Ammoo gama Itoophiyaatti yoo dhufe ofirraa qolachuu waan hin lollee jedhan. Daangaa irratti humnoonni adda addaa yakkoota raawwatan hundasaa fuudhanii waraana Bilisummaa Oromootti itti machuun immoo dogongora jedhe obbo Jireenyaan. Mootummaa Keeniyaa waraanni Bilisummaa Oromoo uummata Oromoo Booranaa kanneen Keeniyaa fi Itoophiyaa keessa jiran akka daawwatti fayyadamuun yakka raawwatame jedhuun himate. Waraanni Bilisummaa Oromoo mooraa yookiin kaampii dhaabbata naannoo sana hin qabu kan jedhe obbo Jireenyaa Guddatan Keeniyaanuma keessatti jiraachuuf WBO'n fedhii hin qabu jedhan. Garuu daangaa sirriitti sararame waan hin jirreef namuu gamaa wal keessa deema. Waraanni Bilisummaa Oromoo haaluma kanaan socho'uu beekamaadha. Akka seera WBO'tti yakki mootummaan Keeniyaan tarreesse kun fudhatama kan hin qabnee fi kan nama adabsiisu ta'us heeran. Waraanni Bilisummaa Oromoo takka hojii akkasii hojjetee hin beeku. Seeratu isa dhorka. Waraanni keenya yoo yakkoota jedhaman raawwate adabbii hamaatu isa mudata. Akka abbaaf deebi'u saamichi akka hin jiraanne yakki akka hin jiraanneef falmii kan jedhan obbo Jireenyaa Guddatan kaayyoo waraana Bilisummaa Oromoo akka yakkaaf saamichatti ibsuun dogongora jedhan. Obbo Jireenyaan yakkoota mootummaan Keeniyaa maqaa waraana Bilisummaa Oromoon itti kaaseef mootummaa Finfinnee jirutti himatan. Obbo Jireenyaan yakkoota mootummaa Keeniyaa maqaa waraana Bilisummaa Oromoo ittiin kaaseef mootummaa Finfinnee jiru himatan. Warra Finfinnee jiraatutu dhiibbaa kana uuma. Ammoo isaaniyyuu yakka jedhamee keessa jiraachuu malu. Nuti warra yakka raawwatan irrattiyyuu ni duulla. Faallaa akeeka keenyaa waan ta'eef jedhan. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo nageenya daangaa Keeniyaa fi Itoophiyaa mudatu waraana Bilisummaa Oromoo shanii jedhu waamu himata. Keeniyaan biyyoota waraana Bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti nagaa buusuuf jaarsummaa tattaaffii taasisan turan keessaa tokko. Amma garuu ibsa waraana Bilisummaa Oromoo balaaleffatu baasuun opereeshinii eegaluu ibsaniiru. Kun hariiroo waraana kanaaf mootummaa Keeniyaa gidduu jiraatu waan akeeku akkanaa ibsan obbo Jireenyaan. Hariiroon duraanii akkuma jirutti jira. Garuu qaamumti mootummaa Keeniyaa waliin beekus shakkina. Kana maqaa xureessitu hubanna. Qaama yakka hojjete adda baafachuu dadhabuu qaama mootummaa Itoophiyaa goranii maqaa WBO xureessuun dogongora guddaa hojjetame jedhan obbo Jireenyaa Guddataa. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa.